Ashama harka fuudhee jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya xiqqoo kaameeraan natti siqee jira dhiifama. Akkam jirtu bakka jirtantti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha. Sinitoo dhagahamuu didees immoo qofaa wayii naqabee jira. Asumaan soorii isiniin jedha. Har'a mana qabbanuu tan jira kophaa kiyyan dhufe. Viidiyoo hoggaan ol seenullee isiniif waraabne. Kophaa kiyya waan jiruuf ba'aa waan baadhee jiru natti hin tolle. Mana haadha ijoollee lamaa san kan miila tokko hin qabne sana kanaan deemti ila dhugaa yoo isinitti dhagaame har'a isin kadhachuun dhufe namni waaqayyo yoo kadhate waaqarraa ilmoo argata isinii gala kanaafi haga dandeetti keessanii isin kadhachuu dhufe mana ishii jira ijoollee ishii lamaan sanii immoo daabboo kee fidee dhufe daabboo kee wajjumaan ijoolleedhaan murraa kanaafi hundumti keessanuu haga har'aatitti birrii takka namni galcheef hin jiru akkaawuntingii ishiitirra laalee jira please akkaawuntingii ishii bira hin jiru isinii galee akkaawuntingiin ishii bira hin jiru nama bira godhatteeti kan jirudha isinii galee iddoo ishiin jiraattus gaafa san alatti isinii waraabe har'a mana ishii keessa kilaasii ishii keessa seenee isinii waraabaa jira hundumaa isiniifan waraabaa kanaafi hundumti keessanuu yoo isinitti dhagaame yoo illiinaa qabaattanii waan qabdanirra birrii takka birrii lama akka walitti qabdanii na gargaartanii na bira dhaabbattan ane akka na bira dhaabbattanidha baqa maaliif yoo jettanii namoonni tokko tokko waan xiqqoo gargaarsa qaba siigala akka manni illee ta'u yookaan immoo akka bishaan gaariillee argatu akka midhaan gaariillee argatu gargaarsa qaba kun immoo illiinaan keessa yoo isinitti dhagaame guutumaan guutuu viidiyoo isinii waraaba isinuma irratti gatee jira jechuudha. Birrii takka takka isinirraa barbaada. Isinii gala birrii takka birruma takka walitti naa qabaatu haga dandeettii keessanii karaa ji'a tokko yookiin karaa ji'a lama yookaan immoo waan ji'a tokko nyaattu yookaan immoo waan ji'a lama nyaattu ittiin bituufii barbaada. Yoo namaddii dhaabbattanii jechuudha. Yoo isin namaddiin dhaabbanne immoo bichaa kiyya waan godhuu qabu hin jiru. Annis hiyyeessa tokkodha waan ta'eef. Namni tokko nama gargaaruuf yoo gargaarsaan biraa qabaatedha malee bichaa ofii wanni godhu hin jiru. Kanaaf hundumti keessanuu viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaa kilaasishiis isinii waraabaa ishiillee isinii dubbisiisa waan jiru mara walumaan laallaa haalli jireenya ishii hamma keessa jirtu akkamitti jiraachaa jirti. Maal keessa jirti akkamitti jirti kan jedhu immoo ijoollee ishii lamaan isa jiranii hundumaa isinii waraabaa isiniin jecha haga dhumaatti nu wajjin ta'a. Ishee itti fufiime akkam jirtu jedheen. Duraan dursee akkam jirtu nageenyi koo seenaa gahu waan inni hojjettee jiraachuu hin dandeenye waan akka dadhee ijoollee qallabaa jiruuf kiraa manaatis kaffalachuu hin dandeenye. Tanan gawanno tanan tamaartu ijoollee ofii fi deeggarsa xiqqoo isinirraa barbaadan jedha karaa kiyya. Kanaaf iyyuu taatee tanan kiraa sanan kaffalu kiraa inni ji'aan birrii 250 akkasumas immoo haalli jiruuf jireenya kiyya akkasumas wannoo ulfaachaa jira waan ta'eef isinis beektu akkuma waan jireenya ammaatitti jechuudha. Kanatti taatee garuu gargaarsa xiqqoo ishee xinnaaf jabaadha odoo hin jedhin amma humna ofii nama gargaara garuu namni amma humna ofii akkuma qabu xinnumarraan ka'ee jabaatti sifa akkasumatti gargaarsa xiqqoo amma humna keessanii gargaarsa isinirraa barbaada jechuudha. Kanatti taasise immoo gaafiin kiyya kanuma kaafannoo dheetoo waan hojjetadhee jiraachuu hin dandeenye. Annaa akkana fakkaata ijoolleen lamaanis ishiin bira ijoolleen lamaa ishiin qabdu kanaadha. Manni ishiin keessa jirtu kilaasiin agartanii lafa isaa argaa sirriitti ilaa bootaa ciistu argaa. Sinitti haa mul'atu. Waan namni tokko keessa jiraatu miti waan hoolaan takka keessa jiraatu jechuudha. Basuma anaayyuu hedduu takka nama azaazana akkuma agartan kana kilaasii tanaa jechuudha. Lafa isaatirraa qabaa laala sinitti haa mul'atu. Bishaan kanarra namni ciisee bula. Kinoo firaashii achitti hirkattee jirtu tanaadha kan isaan afatanii irra ciisan argaa. Argaa sinitti haa mul'atu. Sinitti haa ulfaatu hundumti keessanuu.
agartanii kuni mana keessa jechuudha malee ala sinitti fakkaatiin alli kinoo sissaabiin jallas kuni mana keessa mana namni ciisee bulu keessa bishaallaa argaa namni obbolaa qabdu namni haadha qabdanii kana darbaa waan siniin jedhu hin qabu lafa kana osoo wanni itti hoolaa takkitti keessaan bultuu jechuudha. Kilaasii tana hoolaan takkittiin keessaan bultuu jechuudha dhugaa dubbachuuf jennaani. Kanaaf waan siniin jedhu hin qabu namni hilliinaa qabdanii qarshii takka Oromoo namni taate namni haadha qabdu namni obboleettii taatu viidiyoo kana bira hin darbina dhugaan siniin jedha hedduu nama azaasiisa. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama namni tokko kadhatee oolee yookaan immoo sila maaram sila mikaal jedhee namni hagam namaa kenna birrii tokko shilingii sumuni argateeti kan bulee birrii 250 kaffaltee jirtu jechuudha. Anaafi miti kan na gargaartan gargaarsa kan si kadhachaati jiru ofii kiyya lubbuuti yaafi miti. Kanaaf obboleettii teessan gargaartanii yookaan immoo haadha teessan gargaartanii akkasitti furadha sinii galee kanaaf yoo dandeeche gargaari yoo dadhabde sheer godhii bira darbe namni gargaaru immoo kanuma keessa argamuu danda'a. Viidiyoo kiyya yoo agarte viidiyoo kuni miti kana kun sheer naaf hin godhina qoosaan naamina hunda'u sheer naaf hin godhina kana nan viidiyoo waraabe sheer gootu malee bira hin darbin. Musliima ta'e kiristaana ta'e pheenxee ta'e waan feetetti amantaa ofii namni kamiyyuu waa hundarraa ni sodaata waan ta'eef ni kabaja waan ta'eef amantaa keessaniin isin qabee jira sheer naaf godha. Dhugaan siniin jedha hedduu tokko hilliinaa namaa cabsa namni kanarra hin bultanii dhoqqee kanarra hin bultanii meen bultaa osoo haati keessirra jiraatte dhoqqee kanarra osoo jiraatte haati kee akkam gooti kanarra hin bultaa ani kanarra nan bula kanaafi osoo fira kee ta'e osoo nama jaalatu ta'e osoo nama beektu ta'e ani mitsa'oo tana dhaloota ishiin beeku bakka ishiin beeku rabbitu karaa irratti na agarsiise kanaafi hundumti keessanuu please kutaadhaan waliin qoonne osoo amantaan waliin qoonne namummaa ta'uu keetiif yookaan fayyaa qabaachuu keetiif sheer godhi osoo fayyaa qabaatte nama hojjetate namni har'a ji'a tokko mana namaa hojjette firii taate kan ofis jiraachistee daa'ima kanas jiraachisuu dandeechuudha. Sinii gala miila tokkoon immoo maal hojjetan namni miila hin qabne mee maal hojjeta miila tokko hin qabdu sinii galaami kanaafi normaalidha mataan ishii ni hojjeta qaamni ishii ni hojjeta garuu miila hin qabdu waan ittiin sochaatu hin qabdu sinitti haa dhaga'amu viidiyoo kana like share godhaa yoo siniif danda'ame guruppii hidhaa namoota kadhadhaa waan barbaadanuu naasoftanii yuutuubii keessan irratti like share godhaato keessan waan qabdan irratti guruppii tokko hidhaato birrii 2 natti kenna waan natti kennitasaniif way kiraa tokko galchee way immoo kinoo firaashuma irra ciisan kana firaashuma irra ciistu kanaaf kilaasiin ishiin ciistu ajijjiirramuuf yaa nyaachuu baattu jedha imimmaan namarraa xaraguu beektani yoo namarraa xaraguu beenne imimmaan namarraa xaraga akkuma gaafa san haadha san bira dhaabbattan tana bira saadha tana bira dhaabbadha dhugaan siniin jedha bira dhaabbadha rabbirraa argattu waan ta'eef kanaaf daabboo ijoollee dhaamurraa haga sanitti turtii gaarii. Afaan kee kana talatti nu nagare. Nyaanni daabboo nyaachatti jira. Mee kottaa gaafa isin gaafa kottaa si qabu asiqata kanatti aansuun asiqata. Daabboo namni isin geessee beeka? Ukeedha namni daabboo isin finne? Yogaa? Isin tolchine qabbanuuna? Qabbanuu isin tolchite. Kan booda ukeetti matu isin fideera. Ishee? Amma mana barumsaa seentan daftarii isin bitanii? Eewwatu isin bitu? Hin bitamne tanaan hin bitamne hin daftamne adeemtariisa. Mate? Masgabaa kaleessa. Ati kutaa meeqa barattaa? Ati kutaa tokko asa? Keejii. Barana kutaa tokko barattaa? Lamatti dabarteetu. Kutaa lamatti asii dabartu? Kanaaf daftariin iskibrittoon? Boorsaan?
Boorsan kan cuccite kan duraaniti. akkana fakkaata daabbos nyaannee raawwannee jirra daabboo kee argachuu keessaniif ammam gammaddana miti annaa akkasii pilees hundumti keessanu manni barumsaa ga'ee jira maskaramii kana ji'a kana keessa galmeen jammaranii isheen kun kutaa lamatti dabarteerti isheen tun immoo keejii barachaa jirti daftarii iskibiriitoo boorsaan daa'ima barbaachisa sinii galaame kanaaf hundumti keessanuu obbolaa qabdan haadha qabdanii maatii irraa dhalatan namni ni qaba namni nama gargaaruuf nama raafee miti sinii galee waan qaburraa nama gargaara siniin jechuu kooti kanaaf daftariin ni barbaachisaa iskibiriitoon ni barbaachisaa kanaaf ofuma keessaniitti yaada waa baay'ee sinitti haasa'uu hin barbaadu sinii galee kanaafuu hundumti keessanuu namni liinaa qabdanii namni sinitti dhaga'amu waasappii imoo kiyya lakkoofsa kiyya sinii ergee jira irraa fudhadhaa imoon banaadha telegiraamiin banaadha na dubbisuu dandeechanii jechuudha kanaaf abdiin sinirraa qaba torbee tokko osoo hin guutin akka waan tokko hojjettan abdii sinirraa qaba akkuma kanaan dura sanirratti na gammachiistanii ammas immoo gammachuu sinirraa qaba haadha tanaaf ijoollee kana akkuma har'a ala waan guddaa miti namni nama gammachiisuuf midhaanuma xiqqoo tana waan argataniif daa'imni ni gammada sinii galee ijoollee kana akka gammachiisan anis abdii sinirraa qaba galatooma laayik sheer godhuu keessan inni irraafaatii naan siniin jedha ishiin mee dhaamsa qabdu haadhatti sin dabarsaa hundumti keessanuu dhaggeeffadha viidiyoo haga dhumaatti dhaggeeffadha ishii dubbadhume gargaarsa onnaa naa gochuu keessanii abdii sinirratti kuteera daraa siniin jedha obbolaa obbolaa koon akkasumas jirtan akkuma jirtan itti gaaffiirratti xinnaadha jabaadhan jedhinaa ta'uu sinimarratti abdii kutaa waan ta'eef abdii bahee sinirratti kuteedha daraa siniin jedha kanumaan xumuraaraa fi siyyaaf kanuma. Maal akka sinii godhan barbaaddanii? Daftari. Warra shantara. Boorsaa. Yuunifoormiinis hin jiru mana barumsaa. Yuunifoormiin mana barumsaa hin jiru. Miti shaantaan hin jiru. Iskibiriitoon hin jiru. Daftariin hin jiru. Biita qabditu. Hambarreen gaddaati kan. Annaa akkas fakkaataa piliis hundumti keessan ijoollee tana lamaan keessattuu ijoollee shamarranii isa boruuf guddattu boruuf nama ta'anii akkuma keessan deemanii hojjetachuu ijoollee dandeechuudha bira dhaabbadhaa haala nageenyaa iddoo ulfaataadhaa malee anadoo magaalaa kana keessa deemee kadhadhee akka kadhattuu sanii ijoollee tana lamaan nan barsiisa kanaaf haalli nageenyamoo waan ulfaataa ta'eef viidiyoo hojjechuun maal jechuun baay'ee tokko ulfaataadha akkuma agartan akkuma dhageechanidha kanaaf isin biraayyuu hin ga'an magaalaa tana keessa ijoollee kana waa hedduu hojjechuu nan danda'a namoota wal beeka waan ta'eef sasan immoo viidiyoo hojjechuun baay'ee tokko ulfaataadha please amantaa kee musliima ta'e kiristaana ta'e pheenxee ta'e waan feete ta'e bira dhaabbadhaan siniin jara viidiyoon sinitti baay'atee jira galatoomaa turtii gaarii.